Kurulus Osmaan keessatti namoota akkanfaa jijjiiramee eenyuun bakka bu'amee egaa gaafiin jedhamu kanallee namni hundinuu hubachuu qaba. Takkaffaa namoota jijjiiramanii fi namoota hin jijjiiraminii jira. Akkasuma ammallee namoota addaan hin beeyinii jira jechuudha. Jalqaba gaa mee Usmaanumarraa haa kaafnu. Usmaan isa kanarraa gara isa kanatti jijjiiramee jira. Akkasuma namni jijjiirame ammallee Baalaadha. Baalaanis akkuma asirratti gartan isii tanarra turte eegas booddee gara isii kanatti filima kana keessa jijjiiramte jechuudha. Garuu maalhunaatun duraan tana beeyna isii tanarraa gara isii tanatti jijjiiramteeti jirti. Maalhuunillee jijjiiramtee jirti jechuudha. Akkasuma Orhanga jalqaba irratti namni tokkoffaa jijjiiramee isa innilleen isa kanarraa gara isa kanatti jijjiirameeti jira jechuudha. Inni kun abbaa filima Kurulus Orhan jedhamee kan eegalamu deemu Meerti Yaaziq Ogloo jedhama. Gara isa kanatti jijjiirameeti jira. Akkasuma namoonni tokko tokkos ni jira. Faatimaa akkasuma Haliimee Holofiiraa yookaan Niilfeer Haatuun jechuudha. Isiilleen gara isii kanatti jijjiiramtee jirti. Akkana bifa kanaan namoonni jijjiiramaniiti jiru jechuudha. Ammoo warri hin jijjiiramin kan haga ammatti beeksifamee jiru yeroota asirratti gartan kana jechuudha. Booraanii fi Jeerkutaay akkasuma namoonni tokko tokko ni jiranii warra footoo irratti gartan kana isaan kunneen hin jijjiiramne jechuudha.